Waggaan tokko dalagaa malee yoo ta'an yoo ariifatanitti kana dhufaa kaalgaree Torontoo magaalaa qofa keessa wanti jiru hiriyaa keessa qofa wanti jiru baadiyyaa ba'e saaskaa kan mul'atu wanti saaskaa jiru ta'uu jiranii. Bal'oo itti jiru akka namaatti dalagaa qabaachuun barbaachisaadha. Lammaffaan naamusa. Nama sanii rakkoo qabuuti. Baqataan ollaa keenya hedduu amma Awurooppaa keessatti hoggaa galma kireessuu barbaadu takka dalagaa appilaayi goote biyya kamii dhuftee qofaa miti si gaafatan saba si gaafatan. Amma immoo saba bira galanii godina gaafachuu eegalee jira Oromoo keessatti. Innaa ijoolleen hangi takka maqaa nama balleessite. Dalagaa qaxaramuudhaaf galma kireeffachuudhaaf riskii namaas gochuu waan barbaadu jechuudha. Kanaaf dalagaa qabachuun naamusa jechuun maali? Akka duritti namaanii waltummaa namaanii wal arrabsa. Wanti TikTok irra mul'atu ittiin taphachuun naas wal arrabsuun gadi bu'e baalagummaa mul'atuun tajaajila sooshaal miidiyaa nama haala ofii yaayyoo ta'e yoo qaanfachuu baatte faranjii qaanfatu hunduu hiikkatanii dhaggeeffatan they watch your footprint on social media. Waan maqaa saba kanaa maqaa uummata kanaa ol qabu malee waan gadi qabu hojjetin amma jireenya keessa nama waliin lolina. Walumaa qofa illee lolina. Neetwoorkii godhaa nama biraa wajjin, shayyii biraa wajjin, saba biraa wajjin, warra afaan biraa wajjin. Afaan baradhaa. Baay'ee wayi dubartoonni keenya kanatti simoo. Dukkaan garuu dhaba malee silaa jechuun haasa. Dargaggeerri meelaa laafii keessatti nama fayyadamu. Dubartoonni keenya afaan daddafanii baratanii wanti dhayyirtuu jechuudha. Galmoo fi katiiroo fi abbabaan garuu ammatti hidhama isaanii safaan hin danda'u. Maaliif akka ta'e ta'e? Hoteelii waa'ee. Dalagaan isaanii takka tarakoo fuudhaa tarakoo qabu bilbilaan Ahmad Moojii haasawaa oolu. Deebii walumaa qabu. Intarnaatti jiru. Mana udah gale Filipin ya lo masih ada orang mana? Ini integrated into the Canadian way of life. Is in case akan membuat orangnya dulu. Persenti dari tahu isi umur baru. Asal kira juga you have to be a good Oromo Canadian. That requires adapting the culture and language of the society. Akan membantu. Work hard. Work hard integrate yourself in this society. Akan membuat kita orang-orang. Akan hawasan itu. Akan hawasan. Jangan main hawasa. Tu gala. Dame usne tap soda. Boleh singkau dan dia nyawa tolong sana orang dan dia. Increasingly, kasus orang muda diaspora ra. Walau tak ada lagi. Wanni gaabri keessa tokko qabsoo Oromoo hirkattummaa diaspora irraa baasuu biyya ga'e. Maal isiniin biyya galchina hunda isaanii fedhee biyya galchine biyya walii dhayanii garuu immoo isin gadi argattan sirreessa. Increasingly gara fuuldura diaspora irratti hirkattummaa siyaasaa keenya irratti jiru. Progressively baruun bara dabre laala qabsoo boqonnaalee qabsoo Oromoo galaaltan boqonnaan itti aanu less but during the alarm to the career be a case of resources generate gochun dan deeni be a case of dubbachun dan deeni be a case of argument dan deeni arna abi hanga le mitti fatamale be a case of resource generate goran dan deeni be a case of namani jaara ni dubbani in gara fuultura mo kana daran baatu faccaa deemna jechuudha amma booda namni siyaasa Oromoodha Sagale Oromoo godinoota adda addaa jiru ana adda addaa jiru Oromiyaa keessa jiru barbaada malee hedduu diaspora irra jirta. Diaspora irra caalaa kan barbaadnuuf asitti nama gaarii taatanii nama boodachi as arginuuf karaa akka tolchitan qoree akka facaaftan Oromoo tolchitanii akka mucucaa boqon goone akka tolchitanii barbaadna. Guddaan nu barbaadu kana jechuudha. Karena mau bakal kau tu kau karena tempat dia sendiri cinta dia jabatnya namun sendiri. Itu hawas semua
The objective of the community organizations need to increasingly become member focused. Maal inni jedhu borositoonni hawaasa asitti dhaaban hojiin hawaasa Oromoo biyya alaa duriitu yeroo xiqqaataatti 90 ol qabsoo tiksisu ture. Akkasiin maallaqa waliin qabu, aadaa barsiisu, hiriira bahu kanuma. Amma hirkataa deemaa jira. Wanni dabalaa deemu qabu maali? Tajaajila hawaasaa. Particularly ijoollee xiqqoo irrattii fi manguddoota irratti. Hawaasni manguddoo fi galateeffatee tajaajilee kabajaan hin geggeessine ijoollee gatii irratti miidhaa fi sammuudhaa uuma. Akka duriitti yaadina dur ijoollees manguddoos hawaasa guutuutu teekkoo godha biyyatti. Gaafa ijoollee amma namu argee nu kuntuutaa namu argee nu nyaachisa. Amma sun hin jiru biyya alaa. Dur manguddoon tokko yoo tulluun namu hundaatu duudee hukumaaf namu hundaatu aanan fidaaf hawaasanii warra jaalatan jedhanii aduu fi otuu hawaasaaf fidaaf, ollaaf fidaaf, gosaaf fidaaf biyyi falatti akkasii miti. Siistamni akkasii hedduu jiru. Namni keenya immoo ildargee fi kan kanatti yoo galchiteetti yaa ta'u kan farfatu. Namoonni dhimma himaa barbaada. Namoonni wajjin waa'ee qotiisootii fi waa'ee hirnaa haasa'uu barbaada. Waliin ooluu barbaada. Amma gara kanaan hawaasni gosoota jedhu wonderful job. Akka dhuunfaattis kaampaanii adda addaa dhaabbatanii akka waldaa hawaasaatti sun walitti firii jiru. Isinis amma gara dhiyaataa deemaa jiru jechuudha. So tajaajila manguddoo irratti xiyyeeffatu. Tajaajila ijoollee irratti qofa fayyadamu. Ijoolleen aadaa fi afaan eenyummaa keenya akka beeku qofaa miti. Kunis bareeda gahaa miti. Ijoolleen akka rool moodel wal isaatu akka karaa irraa hin banne akka bakka hin taane oolu. Hedduu si ukkaamsina Oromoo qofa gootanii tokko gallakkisaa. Haaf Oromoo haaf karaa irraa taatee akka deemu. Ukkaamsaniituma shari'aa fi gadaantumaa yoo tolu waltajjii qorakkoo qofataa godhuu danda'u. Akka waliin oolan akka wal argan. Amma Osfaanaa laala. Osfaanaa is growing every year. Even Ugaasin asal Oromoo laaffattu Osfaanaa guddataa deemaa jira. Why? Because it's focused on the youth. It's focused on the young people. Ijoollee irratti focus waan ta'eef samarri dhufnaa ijoolleen aayyoo baaboo cinkitee deemti. Waan isin gorsu fakkeenya Osfaanaadha. Ijoolleen yoo xiqqaatee dalagattee waan xiqqee dhiggattuun akka dalagattu dirqisiisa akka wal gargaaran. Isin yoo mana keessa dalagan taate let them learn how to earn money. Ijoollee irratti focus godhaa. Hedduu keessatti hin beekaa. Amma eega fufuutan waggaa 5 furan. So ijoolleen keessan amma on average around 10 years you fakkaata 10 years 12. In 5 years you will be in trouble. Maali ijoolleen keessan teenage ga'u. Gaafas kophaa ati dalaga qabda. Aayyoon dalaga qabdi. Akka gaafa duraatitti hordooftanii eemaruudhaaf sitti ulfaata. Kanaaf you need community support. Kanaaf waldeenii hawaasaa Kanaadaattis dhikkoota adda addaa biyya alaatti ijaaramu kun parsantii 90 yoo xiqqaate parsantii 70 tajaajila miseensaa irratti miseensa jiru kan garii jiru irratti rakkoo biyyaa rakkoo waggaa galtee gargaara. I think if you dedicate just 20% to Oromia and Oromos is fine. 80% you need to serve. Namni amma complainti yoo baay'ee dhufu maali? Namni waggaa waggaa yaamne dhufu. Namni maaf dhufu maal fayyadame? Hawaasni waggaa isin bira dhufe waan fayyadamu. Ijoollee isaa yoo fide. Ijoollee isaa nama baratee waa fayyadamtee akka jiraatu dandeessu. Afaan Oromoo abbaan bilisa afaan Oromoo barsiisa. Afaan Oromoo barsiisna ijoollee. There are doctors, engineers, teachers among you. Volunteer godhaatii tuutoriyaalii kennaa bulchee irratti ijoollee dha. Volunteer illee ta'uu danda'a illee is payment. Organize boot camps, field trips. Oromiyaa qofaatti field trip baadiyyaa kana keessa adeemanii haalaa dha akka Oromootti waliin akka taphatu. Kana community facilitate gochuu danda'u qabdi jechuudha.
Wani tokko kan inni dhagahu komitii kalaafise abooshaan hiddimaatu hin baay'ee. Partially true. Namni maal ta'u namni abooshaa irratti komitii irra. Kusa abooshaan waan namni jedhan tajaajilti. Du'a jiru qofa irratti osoo hin ta'in gaafa cidhaatti gaafa tajaajila osoo hin ta'in ijoollee waliin oolchuu irratti wal wal'aanuu irratti wal gargaaruu irratti waan jiraniif abooshaa eebbiin komitii. Garuu abooshaan komitii bakka bu'uu hin dandeessu. Abooshaan akka goojjoo amma foogii buloo jiraatte kutaa adda addaa qabdi. Abooshaan akkas. Agoobarri ishee garuu Oromummaadhaa jechuudha. Oromummaa yoo dhiibtan goojjoon xixiqqoo jiru san mana agoobara hin qabne taate. Manni agoobara hin qabne hoo? Gaafa bonaa namatti toluu danda'a. Gaafa gannaa gaafa wintarri dhufe dhukkeetu namarraa fa'aa jechuudha. Abooshaan Oromummaadhaan ala tuuti. Masjiida bitattan jiran bareedaa proud of you. Charkii hedduu qabdan jiran wonderful. Jabeeffadhaa sunis bareedaa akka eenyu. Amantii Oromummaa malee miidhaguu jiru. Walumtuuwwan akka deemaniif jajjabeessuu barbaachisa. Kanaaf as reefu hoggantoota keessatti waliin mari'annee jirra. Hawaasni waldaan hawaasaa itti qolaafachuu dhageenyee jirra. Weerarratti fiksee waliigallee jirra. Isin amma duratti laga waliin jaannee erga gabaabaa walii goonee waliigallee gosa waliigallee jirra. Osoo magaalaa kanaan baane waldaa hawaasaa jiru kana orannee sirreessinee deemnee jaarree deemnee jechuudha. Waggaa hirmattanii maal jenna? Galma galtanii galma hawaasaa? Galma hawaasaa galtanii mana? Asheen namni xiqqoo kun osoo jiru guddaa ta'uu qabu. Galma qabaachuu qabda. Wajjin qabaachuu qabda. Bakka wajjin garuu koo amareetanii maalaalaa jiru ministeerri gaafa qodee ta'uu osoo hin ta'in kajoolleen manguddoo irree jedhamu tajaajilu. Hirmaatatti kunis dura jiran waldaa hawaasaa qaban amma mana ijaarrachuuf deeman kalee waadaa walii galee jira. Anis gargaaruudhaaf waan hin gargaarree hirmaatatti waggaa tokko keessa mana ijaarrachuuf deeman. Isin bira mutuuf deeman jechuudha. Isin duubaa kaanii. At least tokko isin ammas waldaa hawaasaa deebitanii ijaartanii deemuu irratti waadaa walii galee isin ammas. Kalau tidak membantu, bagi tak kerja tu walda hawasa dari garu, orang desa sambut apa? Mei macam ni buza bagi mana ni tadi, bagi jaya kesan kita sambut, asal kita mana bisa tu indo kata dia. Maliki di sini sih orang yang ini, beli orang yang ini. Remu Turanis. Rashidas, why is this happening? This is very important. In Katus, business ada uji kabacu, there is nothing like being your boss. Nothing like being your boss. Only something is very important. Karena business itu rent bola. What is business apa? Oromoan tak apa kalau ni akan sebenarnya begini. Compete dengan business. Quality, kulina. Yeroo tu pakai gambar pakai restoran di mana? Restoran di mana? Nani sakti nanti itu, sakti kali nggak boleh pakai. Makai cuma bekerja di kantor itu kampung. Lupa hirian itu kok kamu beri, jangan bisi dibaca beri. Itu full aja gitu kan? Bidde nanti itu, gua malah kan double gitu. Ya lo kalau mau continue go back to the place. Karena worry business tadi business berbeda. Business kan advertise berbeda, itu sih kerja social media itu sih kerja. Garumo quality itu customer kita gabisu. Orang itu satu belas, satu dua. Boleh kawan? Siasat dia itu lah. Yeroo gabaabaa keessatti takka ni furra takka sabri godhu. In the coming very short period of time
takkalolli dhaabatu qabu jedhanitti takka Itoophiyaa taskaara fi qophaa'uu qabna. Tajaajilli biraan jiru. Biiti ummanni keenya azaaba keessa jira. Azaaba isin quraanaa fi baay'inarraa dhageessan san literally is happening. The country is dying every day. By the way, kalau jihad di mootummaa fi mormitoota qofaan innaawa sirdablummaan anarkiin babal'achaa deemu irraa humni mootummaa ol fixaa jira. Edaa Adaamaatti kan ta'e beektan humni nageenyaa tokko kontiroobaandiidhaan deema. Humni nageenyaa tokko kontiroobaandiidhaan qabu deema. Etii ol fixaa Adaamaatti. Baay'ee dabalatee yookaan isinitti hanjamaa seetanii. This is a lived experience for people. The country is disintegrating by day. Abi bililikiidhaan dhiiga namaa fudhachuu barbaada. Abi bililikiidhaan oyitee caccabuu jirtu qalama dibanne. Oyitee caccabuu jirtu yaada. Caccabuu jirtu. Inni garuu qalama diba bareeddee osoo dhumtu. We will not allow him to do this anymore. Kanarra deebituus akka nu hubattan, we just ask you to understand us. Hedduu waliin nu gargaartan jiru, we will solve this. Biyya sana uummata keenya abiyya dabalaaru sanboota biyyattii kararra deebifnee akee qabsoo Oromoodhaa mirga abbaa biyyummaa uummata kanaatiif nagayaa fi kabajaa saboota biraa wajjin ittiin jiraatu garuu irratti fuulleffannee deemu. Kanarratti namuu gahee qaba. Hojii guddaan kabiyyaati. Amma deebiin qabna. Hayyama Oromootiin malatti qilxee isheetu hin danda'u biyyamma. Akka duratti guusaa bakka biraa yaammachuu koo. Warra ollaa dhaqee madee isa dur ollaa yaammatee dur gahe. Gaafa namni hin dammaqeessan. Amma biqilli qaluun jiru manni Oromoo dha moo? Manni Oromoo immoo jallaa nama ajjeesaa oolu, nama fixaa oolu, jallaa osoo ubboon cabaa jiru qalamati. Tolerate the world. I have full confidence. Oromoo da sirricha keessa jiranii, sirricha ala jiranirratti uummata keenya ajjeecha uummata keenya irraa akka dhaabatu, saamichi akka dhaabatu san caala immoo maqaa keenya Oromoo jira awwaalan jira literally Oromummaan maqaa Oromummaan bareetti boonaa guddanne. Oromummaan mallattoo ajjeecha, mallattoo saamichaa, mallattoo kufaatii, mallattoo waslaantummaa taatee bara gara mallattoo because of their stupidity. Akka hogganaatti dhiisi akka namaatitti adaba gubbachuu hin danda'u. Kanaaf son, I will deal with people being your wajjin. Isin wanni ani isin irraa gaafatu tokko akka baqataa jirutti dalagadhaa jabaadhaa self empowerment fokas irra godhaa akka communitytti jabaadhaa maaliif uummanni keenya isin laala TikTok irra baatanii amma dareeroo irratti gaarii maaliif haasan baatu gaanii Oromoo caccabsanii busheessanii Irraan takka kuraati wata nooletti. This kind of nonsense. Gosa Oromoo lama jirtutti. Nuti gosa Oromoo lama jirtutti isi. Oromoo saba biraa jirtuttu waan xiqqaa irratti yeroo keenya duulaatiin kootuudha. Nuti biyyaan malee biyyoo hin qabsoodha. Arra ajandaa biraa waliin jirra. Godina Arsii irraa dheeraa gamana murreetii shawaa jala galchinee maal waan akkana nama waliin buusuudha. Namni keenya kana ajandaa xiqqaa kana duratina. Kana maal godha namni keenya alaa kun ka dalagaa hin qabne dalagachuu dhiiseeti online taa'ee gosa lakkaachaa oola maal godhachaa oola no. Yoo dalagachuu miidiyaa irratti oomamaa taate waan beekumsa uummataa ta'u waan uummata fayyadu. Fakkeenyaaf hoggaa baatan ni jedha hedduu isaanii waan babbareedaa akka jedhan fakkeenya sooshaal miidiyaa irratti.
akkaataa baqataan kaayiroo jiru Somaalilaand jiru bakka adda addaa jiru akkaataa inni saayikoolojikaalii ta'u qopheesse fufuudha. Sirna gosa kanaaf badhaadhummaa waan xiqqaa haasa'uu jechuudha.